wajinan Munawwar Ahmadi. Dhaabbileen nageenya Itoophiyaa ibsa waloo baasaniin uummanni hiriira seeraan alaa fi sochii walitti bu'insa hawaasaa akka of qusatan akeekkachiisee jira. Gamtaan waloo nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa ministeera ittisaa tika biyyoolessaa nageenya odeeffannoo fi poolisii federaalaa of keessaa qabu ibsa waloo guyyaa kaleessaa baasaniin wal dhibdee mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalate karaa nagaa qofaan akka furamu tattaaffiin godhamuu qaba jedhe. Ibsi kun kan bahe dureewwan mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo addatti hundeeffamuu qaama sinadoosii haaraa fi tarkaanfii fudhatee mormuun hiriira yaamuu wajjin wal qabateeti. Sinadoosiin Oromiyaa fi sabab-sablammiilee ijaarame gama isaatiin deeggarsa hammanaa qabaachuu agarsiisuuf guyyuma manni kiristaana ortodoksii Itoophiyaa hiriira yaametti gurraan 12 hiriira deeggarsaaf waamicha godhee ture. Gamtaan waloo nageenyaa fi tasgabbii ibsa baase keessatti qaama isa ilaallatuun hiriirri hayyama argate waan hin jirreef ummatichi hiriira seeraan alaa fi gochoota walitti bu'insaa uuman irraa akka of qusatan akeekkachiisee jira. Dhibdeen kamuu karaa nagaa qofaan akka hiikamu shoora gama keessanii akka baattan jechuunis waamicha godheeti jira. Dabalataanis amantaa dayeeffachuun waamicha seeraan alaa hiriira nagaa gochuun miidiyaalee adda addaatiin godhamaa jiraachuu fi dhibdeen kun dhiiga kalolaasu akka ta'u naannolee hedduutti meeshaalee waraanaa seeraan alaa socho'aa jiran to'achaa jiraachuu ibse. Gamtaan waloo kun opereeshinii qindaa'aa gaggeesseen daldaltoota dhiigaa fi shororkeessitoota waliin meeshaaleen waraanaa to'atamullee hime. Yeroon hiriirri itti waamamaa jiru ta'ee jedhamee biyyattiin nagaa akka hin qabne fakkeessuuf yeroo yaa'iin idilee gamtaa Afrikaa Finfinneetti godhuuf qophiin godhamutti jee. Ibsi gamtaa waloo kun qaamni kamuu hiriira jee seeraan alaa socho'uuf kanneen hiriira qindeessina jaan miidhaa dhaqqabuuf gaafatamaa ni fudhatu jechuunis akeekkachiiseeti jira. Mootummaan nageenya lammiilee fi biyyattii mirkaneessuuf jecha tarkaanfii seeraa akka fudhatu gamanumaan cimsinee hubachiifnas jee. Gamtaan waloo kun mana kiristaanaa fi abbootii amantaa hundaaf eegumsi nageenyaa godhamu cimee akka itti fufullee kan hojjetu ta'uu ibse. Naannolee biyyattii kan keessattis qaamoleen nageenyaa hiriira seeraan alaa akka hin gaggeeffamne akka mirkaneessanii fi nageenya manneen kiristaanaa dureewwanii fi amantoota akka tiksanillee ajajee jira. Diinonni keenya kan seenaa shororkeessota biyya keessaa waliin ta'uun kanneen rogeeyyii miidiyaa hawaasaati ofiin jiran waliin paartilee karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuu fedhan waliin qindaa'uun biyya keenya hokkoraa adda hin cinne keessa galchuuf sochii godhan hubattanii raawwachiiftota yaada badaa isaanii kana akka hin taane cimsinee isin hubachiifnaa jee. Ibsi waloo kun dhibdee mana kiristaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa kan eegale garee paappaasii kutaa lallabaa shawaa kibbaa lixaa Abuna Sawaariyoosiin durfamu gaaffii barootaaf deebii dhabe deebisuuf sinadoosii haaraa ijaaruun paappaasota 26 muuduun isaa ni yaadatama. Manni kiristaanaa tarkaanfii kana seera mana kiristaanaatiin kan cabse jechuun balaaleffatee abbootii amantaa adeemsa kana keessatti hirmaatan hundarraa lubummaa mulqee qooda mana kiristaanaa keessaa qabanis dhorkee jira. Mudama kanaan wal qabatee kutaalee lallabaa akka Arsii lixaa keessatti rakkoo dhalatee luba dabalatee amantoonni ajjeefamuun gabaafamee jira. Sababa sinadoosiin haaraan hundeeffameef manni ortodoksii Itoophiyaa amantoota amantichaa uffata gurraacha akka uffatanii fi hiriira mormii akka taasisan ajajeef uummanni Oromoo fi sabab-sablammootatis duula uffata adii uffachuun sadarkaa idil addunyaatti itti fufanii gaggeessuu irratti argaman. Duula kanas dhaadannoolee adii uffannaa adii dubbanna jechuun marsaalee hawaasummaa irratti taasifamuun qoodamaa jira. Itoophiyaatti yuunivarsiitiin Islaamaa jalqaba maqaa Haji Adam Tuulaatiin hundaa'uun dhagamee jira. Haji Adam Tuulaa waggoota 80 oliif amantii Islaamaa barsiisaa kan ture yeroo ta'u ji'a 4 dura umrii waggaa 110tti addunyaa tanarraa godaanan. Sirna awwaalcha sheekotaa kanarratti namoonni 1000 lakkaa'aman kutaalee biyyattii garaagaraa fi biyyoota alaarraas argamuun hirmaataniiti ture. Hojiiwwan sheekni gameessi kun eegalanii dabran yaadachuu fi waan isaan eegalsiisanii turan itti fufsiisuuf faawundeeshiniin birrii biliyoonaa 6 caalu socho'u magaalaa Hararitti eegalee jira. Hoogganaan boordii faawundeeshinii Haji Adam Tuulaa Sheekh Filaa Adam Hasan Haji Adam Tuulaa ji'a 4 dura wayitaa akhiraman ulamaa'onni fi waahiloonni isaanii yaadannoon nama guddaa kana madaaluu dhaabbachuu fi akka qabu irratti waliif galan jechuun maddeen oduutti himeeti ture. Yaadni kun erga dhalateen booda boordiin dhimma kana qindeessu kan nama 9 of keessaa qabu hundaa'ee akka turellee hime. Hojiin boordichaa kan jalqabaates hayyama baasuudha. Hayyama faawundeeshinichaas ministeera nageenya Itoophiyaa irraa fudhannee jira Sheekh Filaa Adam. Hojiin itti aanu faawundeeshiniin kun maal fa'aa akka of keessatti qabaachuu qabu murteessuu fi waan sheekni kun ittiin beekaman keessa galchuudhas jiran. Hojiin sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa ittiin beekaman keessaa inni ijoon majlisa ilmi yookaan barnoota amantii Islaamaa barsiisuudhas jiran. Kanaaf majlisni ammayyaan tokko kan namoonni baratan keessa turanii
barnoota kana dhalootatti dabarsan ijaaruu barbaachisa. Dormii barattoonni keessa ta'an ittiin baratan kan qabu yeroo ta'u giddugala qorannoon itti gaggeeffamus kan of keessaa qabus jaame. Kana malees giddugalli kun namoota majlisa baratan qofaa miti kan keessummeessu namoota majlisa hin barannes damee barnoota adda addaatiin ni barsiisaa jira Sheekh Filaadam. Itoophiyaa keessatti kolleejjiin barnoota amantii Islaamaa irratti xiyyeeffatu jiraatus sadarkaa yuunivarsiitiitti garuu hin jiru kan jedhan Sheekh Filaadam kaayyoon giddugala kanaa seenaa amantii Islaamaa biyya keenya afaan Arabaa, Shari'aa, Hadiisaa fi Quraana bifa ammayyaatiin kan barsiisudhas je kun Itoophiyaa keessatti yuunivarsiitii Islaamaa kan jalqabaatis jaan. Kana malees manni kitaabaa laabrarii guddaan Islaamaa giddugala kana keessatti ni hundeeffama. Akkasumas masjida itti salaatan iddoon oolmaa daa'immanii fi jaarroleen kan itti kunuunfatan ni qabaataa je Sheekh Filaan. Giddugalli magaalaa Harar keessatti kaaree 120 yookiin heektaara 12 irratti birrii biliyoona 6.6 ijaaramuuf qophiin taasifamuu irratti argama. Haalli maallaqni kun itti argamu baay'ee salphaadha. Hawaasa irraa sassaabuu, zakaa fuudhuu, hojii piroomeeshinii fi beeksisa akkasumas hunda caalaa amansiisan ammoo faayinaansii bifa haaraa ta'e maddisiisu innoveetiif faayinaansii kan jedhamudhas jedhan. Sheekh Filaadam ijaarsi Haaji Adam Tuulaa kun waggoota 5 keessatti akka xumuramullee hime. Maallaqni ittiin ijaaramu guddaadha, nama rifaasisuu mala. Garuu maallaqni kun salphatti argamaa jira. Guyyaa faawundeeshinii kana eegaluuf sagantaan galii walitti qabuu jalqaba qopheessin baankiin Raamis birrii miliyoona 5, baankiin hojii gamtaa Oromiyaa birrii miliyoona 2, baankiin Awaash birrii miliyoona 5 ol, baankiin Hijiraa birrii miliyoona 4 kennuu ifoomsaniiti jiran. Dabalataanis namoonni dhuunfaadhaan birrii miliyoona lakkaa'aman galchaa jiran jiraachuu fi erga gabaabaadhaanis maallaqni guddaan galaa jiraachuudha himan. Kana irratti dabalataan sagantaan galii walitti qabu Teleetoom magaalota biyyoota alaa kanneen akka Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa fi biyyoota kaanittis gaggeeffamaa akka jiru ibsan. Hunda caalaa ammoo sagantaan galii sassaabuu dilbata dabre gaafa gurraandhala 5 bara 2023 jalqabsiifne addunyaa mara irratti namoota hawwatee jiras jedhan. Federeeshiniin jaarmaalee hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa miidhaan Oromoota walirra gahaa jiruuf paarlaamaan Itoophiyaa qorannoo taasisuu akka qabu gaafatee jira. Ibsi Federeeshiniin jaarmaalee hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa gurraandhala 7 2023 baas ajaja mootummaa naannoo Amaaraatiin gareen waraanaa uummata qotee bulaa walirratti yakka duguuggaa sanyii raawwachuu ibse kana cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibse. Hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa ifatti finxaaleeyyii jaman jeequmsa bal'isuun Oromoota walloo eenyummaa sabummaa isaaniitiin naannicha keessaa xaanii balleessuuf doorsaa jiraachuu ibsee jira. Federeeshiniin akka odeeffannoo maddoota amanamoo irraa argadhe jiruun ibsetti hokkaraa fi weerara yeroo dhiyootiin humnoonni finxaaleeyyii faannoo fi humni addaa Amaaraa Oromoota walloo irratti gaggeessaniin Oromoonni walloo qulqulluun 150 ol ajjeefamu. Akkasumas manneen qorqorroo fi citaa 6,000 ol gandoota magaalotaa fi baadiyyaa keessa jiran gubatee namoonni 10,000 lakkaa'aman kanneen godinicha keessaa buqqaan da'oo fi dheessii bu'uuraa barbaachisoo dhabanii jirus je. Tuutni faannoo finxaaleeyyii Amaaraa kunneen godina Oromoo walloo keessa aanaalee adda addaa keessatti loowwan, re'ee fi hoolaa saamuun akkasumas kuduraalee fi muduraalee ooyiruurra jiran mancaasuun haala jiru jiran hammeessuu ibsi federeeshinichaa ifa godhee jira. Dabalataanis odeeffannoon qabatamaan jiru gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun mootummaa naannoo Amaaraa irraa hidhannoo guutuu fi deeggarsa loojistiksii argatu hawaasa Oromoo walloo irratti bobbahee jira je. Namni nuufite liju hayliitu baandiraadhaan nu gube. Nu kan nu gube mangist. Kuroo daaraa keessatti leenjee taa'utti jirra. Manaa waan nyaannu qabnu. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa godina Oromoo walloo Khamisee keessa yakki jeequmsaa fi jireenya namoota balleessuu akka hin raawwanneef bobbaafamu federeeshinichis dinqisiifate. Itti fufuunis haalli nageenya naannoo sanaa daran akka hin hammaanneef lammiilee tiksuu fi nagaaf tasgabbiin Oromoota walloo godina Khamisee deebisuun dirqama mootummaa federaalaa ta'uu ni amannaa jechuun ibse. Manni maree bakka bu'oota uummataa paarlaamaan Itoophiyaa sababaa fi haleellaa jeequmsaa godina addaa saba Oromoo walloo keessatti dhaqqabeen lubbuun namoota dabruu fi gaagama jireenyaa mudate irratti qorannoo akka eegalus gaafate. Ibsi federeeshinichaa dhugaa qabatamaa duraa fi amma jiruun nageenya uummata Oromoo walloo bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti mirkanaa'uu akka hin dandeenye mirkanaa ta'uu ibse. Kanaaf mootummaan federaalaa manni maree federeeshinii fedhii uummata Oromoo walloo fi heera mootummaa federaalaa Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa irratti
hundaa'uudhaan ummanni Oromoo Walloo godina addaa saba Oromoo Walloo keessa jiraatu ofiin of bulchuun filannoo biraa akka barbaadu waamicha taasisee jira. Ummanni Oromoo diyaaspooraa fi kanneen biyya keessa jiraatan waan humnaa qaban hunda gumaachuun hojii deebisanii dhaabuu gara fuulduratti taasifamu deeggaruuf qophii akka ta'an waamichas godhee jira. Poolisiin Keeniyaa lammiileen Itoophiyaa 40 takka ta'an Naayiroobii keessatti to'annaa jala oolfamuu ibse. Ibsi poolisii Keeniyaa kun lammiileen Itoophiyaa to'annaa jala kan oolfaman gara Afrikaa kibbaa osoo deemuuf jedhanii iddoo itti walitti qabamanii turanitti gurraandhala bara 2023 to'annaa jala oolchuu hime. Dabalatoo oduu tana Aminaa Mohammad Husseinitti hima. Poolisiin Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 41 ta'an magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobitti to'annoo jala oolchuu beeksisee jira. Akka poolisiin Keeniyaa addeessetti namoonni to'annoo jala oolfaman kunneenis namoota gara Afrikaa kibbaatti dabarfamuuf guyyoota 4 mana tokko keessatti walitti qabamanii jiran wiixata gurraandhala bara 2023 kan to'atamanidha jedhame. Namoonni jarreen kanneen karaa seeraan alaatiin dabarsuuf turan jedhaman 2 kan to'ataman yoo ta'u tokko lammii Itoophiyaa akka ta'etu himame. Poolisiin namooti karaa seeraan alaatiin nama daddabarsan jedhame eeruu isa qaqqabeen namoota daddabarfamuuf qophaa'anii fi daddabarsitootas to'adde jedha. Namoonni seeraan ala osoo nama daddabarsan to'ataman kunneen yakkoota daddabarsaa namaa yeroo dheeraa duuba akka jiranis irra gahuu isaa addeesseeti jira. Lammiileen Itoophiyaa to'ataman kunneenis torban kana keessa mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u akkamiin gara Keeniyaa akka itti seenan irratti qorannoon dabalataa hanga geggeeffamuutti guyyoota dabalataa 6 mana hidhaa akka turan ajajni mana murtii irraa darbeeti jira. Itti gaafatamaan yakkoota qindaa'aa daangaa qaxxaamuranii Keeniyaa Joorjii Mutooniyaan BBC'tti akka himanitti lammiileen Itoophiyaa kunneenis sanada eenyummaa isaanii mirkaneessuu hin qaban jedhan. Keeniyaan godaantota gara Taanzaaniyaa, Afrikaa kibbaa fi jiddugala bahaatti godaananiif akka karaa ce'umsaatti tajaajilti. Namoonni amma to'ataman kunneenis haala rakkisaa ta'een kutaa 2 keessatti ukkaanfamuun guyyoota 4 kan tursiifaman ta'us himan itti gaafatamaan yakka daandii qaxxaamura biyyattii kun. Namoonni kunneenis warra daddabarsaniif maallaqa kafaluun Keeniyaa seenuu kan dubbatan yoo ta'u haalli isaan keessa turan hedduu gaddisiisaadha ture jedhan Joorjiin. Kana duras kanneen baatii sadaasaa keessa to'ataman 70 dabalatee lammiilee Itoophiyaa hedduun karaa seeraan alaatiin Keeniyaa seenanii turan to'atamuun gara biyyatti deebifamaa akka turan ni yaadatama. Poolisii fi qondaaltonni immigireeshinii biyyattii lammiileen Itoophiyaa gara biyya biraatti imaluuf Keeniyaa seenan haalan dabalaa jiraachuu himu. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa to'annoo jala oolfaman dabalaa dhufuu akka isaan yaaddesse himan itti gaafatamaan qaxxaamura daangaa biyyattii Joorjii Mutooniyaa. Keeniyaatti waggaatti lammiileen Itoophiyaa hedduun to'annoo jala kan oolfaman yoo ta'u gara biyyaa akka deebi'an taasifamas turan jedhan qondaalli kun. Dhimmi poolisii fi qondaaltota immigireeshiniitiif gaafii ta'e ammoo godaantonni kunneen keellawwan poolisii Moyyaalee hanga Naayiroobii jiru haala ittiin darbanidha. Daandii kanarra keellawwanii fi qindeessitoonni nageenyaa hedduun akka argaman kan ibse yeroo ta'u qondaaltonnis malaammaltummaan daandii saaqaniira jedhu. Gochaan kunis namoota karaa seeraan alaatiin namoota daddabarsaniif bu'a qabeessa ta'eera dhaabbatus qaba jedhan. Namoonni amma to'annoo jala oolfamanis qaama garee gaanfa Afrikaatti namoota daddabarsuuf haala qindaa'een hojjetanitti jechuun dubbatan akka aariitiin daddabarsaa daldala dhala namaa ibsan qondaalli biyyattii kun. Toligaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabanne hanganuma hankas wajjin ture mana waraamadi ogeessi kaameraa teeknikaa Abdii Jamaalis nafaana ture qophiilee biraatiin walitti deebina. Alaabaa biyya koo ifiidhaa mul'ata.